Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaalaa ayyaantoo sallaa jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtatti sinaa qaqqabu baga jiraatanii baga eeggamtanii yoo na eegganisin jechuun jaaladhaa. Egaa akkuma baratame wanta barbaadan hunda akka isin barbaadanitti isinii qopheessina jedhee akkuma dubbachaa ture wanta hundaa qabattee gara keessan dhufaa. Miidiyaan kun egaa waa tokko qofaa miti, yookaan meeshaa mana keessaa yookaan meeshaa mukaa qofa osoo hin ta'in wantoota xiqqaarraa hanga guddaatitti guddaarraa hanga xiqqaatitti qopheessineedhaan akkuma isiniif dubbadhe. Egaa har'as uffata aadaa baay'eedha. Egaa obsaan dhaggeeffadhaa. Viidiyoo kan laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Warroonni chaanala keenya faaraa taatanii irrattan sabiskiraabii godhummaa keenya ta'aa jechuun gaman mana feerraa kooti. Egaa uffadhee kan jiraalleedha. Kanan uffadhes hojiin isaa tokkuma baay'ee bareedaa. Egaa ijoolleen tiktookii irraa viidiyoota adda addaatirraa meeshaa fiddanii ergattaa jirtanii akkuma isin barbaadanii fi akkuma isin jaalattanitti jechuudha kan isinii hojjechaa jirru. Egaa viidiyoo kana namoonni ilaaltanii egaa callistanii dabartan baay'een ajaa'ibsiifadha jechuudha. Maaliif hedduu tokko bareedaa. Obboleettiin kun eenyuuf akka hojjisiistu akka hojjetame isinittan himaa. Erguuyyuu hin dhaqina isin jechuun jaaladha. Baay'eetu jira. Gaabiiwwan isin jira hundaayyuu tokko tokko nan baasee isinitti argisiisa. Kanan uffadhee fi kanan amma isinitti argisiisaa jiru kuni tokkodha. Haalli isaa ofiif haadha ofiitiif wal fakkaataa jechuudha. Hojjisiistee akka argaa jirtan baay'ee bareeda. Haalli hojii isaa isiniin jechuun jaaladha. Haala kanaan feetanii egaa argitanii jirtu tanaan durallee akkasumatti hojjedhee kanan galchee isiniin jechuun jaaladha. Baay'ee 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 bareeda. Egaa asitti qamisii kana ergan dubbadhee ofiifis kan inni isinitti argisiisa. Kan ishee ittidha jechuudha. Kanan uffadheetoo jiru akka argaa jirtan hedduu tokko bareeda. Egaa viidiyoo ofiifan waraabara malee dhaabbadhee namoonni osoo kana waraabanii hedduu akkamitti akka inni bareedu laaluu dandeessu jechuudha. Baay'ee tokko bareeda. Baay'ee tokko isiniin jedha. Haala kanaan feetanii akka feetanitti haala jaalattanii hojjisiisuu dandeessu isiniin jechuun jaaladha. Egaa kanan argisiise ishee kan ishee durbaatidha jechuudha. Tokkuma garuu ishiin irra dheertu waan taateef anis nama dheeraa waan ta'eef kan ishii kan kaawwadhee isinitti argisiise. Harkis argitu baay'ee dheertuudhaani. Dheerina koo hojjaa koo argitanii jirtu waan ta'eef iyyuu isiniin jechuun jaaladha. Egaa guutumaan guututti viidiyoon ofii waraabee ijaa namatti hin mul'anneefidha. Kana sirriitti ilaaltan jedheetan abdii qaba. Isiniin jedha. Egaa haga kana erga waan qamisii kana isinitti argisiise immoo naxaloota isaanii maa baay'atinaan jechuu dandeessanii. Ani isinitti himeen ture waa'ee haadhaa. Egaa waa'ee haadhaa isinitti himeen ture. Haadhaaf hojjisiistee qamisii tokko wajjin baha. Tokko wajjiniin baha. Mudhiidhaanis hidhatanii akkanattis darbatanii tokko wajjiniinidha jechuudha kan bahu. Ani garuu akka naannoo keenyatti yeroo baay'ee kan waan bakka adda addaa waggaa deeman waan akkanaa uffatan haadholeen keenya hin hidhatu naxalaa. Ani haadha kanaaf naxalaa tokkotti naa dabalaa jedheetan isheen hin beektu. Koomentii kana jala hin jirti. Egaa viidiyoo kana ilaaltii hordoftuu kootidha. Ilaaltii naggeeffatti. Tarii hookan koomentiin barreessitiin barreessitu I don't know. Hookan barreessuu dandeessi koomentii dubbisaa isinillee naxalaa kan akka lama godhan beektu. Naxalaan tokko already wayyaawwan akkanaa wajjin ni ba'a. Tokkichi akkanaa kun jechuudha. Ani garuu haati kun haa hidhatan jedhee waanan barbaadeef egaa asirraan illee hidhamaan hin toluu yeroo baay'ee egaa jalaan callee godhadhee asirraan hidhamaan illee toluu baatu yeroo baay'ee haadholeen keenya akka naannoo kootitti hin hidhatu. Anarraa illee waanan magaala fuudhuu fi wanni adiin narraa bareedu hin hidhatu yeroo baay'ee haadholeen keenya akkanatti hidhatu. Baay'ee natti tola baay'een jaaladha jechuudha. Hidhataafan tokkotti naa dabalaayii jedheen. Egaa wanni mataa isaa qaba, herreega mataa isaa qaba, tokkotti naa dabalaa jedheetan tokkotti dabalchiisee jechuudha haadhaaf. Egaa yoo amma haadhaaf itti dabalchiisee isheen tunillee barbaaditti kan jedhuun egaa lama godhee jechuudha. Walumaa galatti ani dursaa haadhaaf kanan barbaade garuu dhumarratti gaafan fudhadhu tarii anaafis lama maanaa godhi jedhitti kan jedhuuf baay'ee egaa maamila tiyya keessa nama baay'ee jaaladhuuf kabajuudha. Hunda keessanuu sinan jaaladha sinan kabaja. Egaa isin keessaa nama tokkodha hin jechuudha. Barbaaditti jedheetan ergan haadhaaf fuudheen boodan guyyuma kaleessaa waggaan fuudhuu tokkollee itti naa dabali jedheen jechuudha.
tarii ishiin hoggaa jaalachuu baatte nama tokkoof haadha tokkoof yeroon hodhisiisu wajjiniin sapiraayizii godhaa jechuudha. Intalli kun hin jaalatti ta'ee hin jaalatu ta'ee hin beeku ani garuu haadholeedhaaf jaaladheera. Akkanatti hidhatu yeroo baay'ee haadholeen uffata kanarraan baay'ee bareeda keessattuu bakka adda addaa gaafa deeman mee koomentii keessa nan barbaada. Walumaa galatti jechuudha hin bareedamu hin bareedu. Ani baay'ee waa'ee ani moodeeliin akkanatti kun naaf hin galuu jechuudha. Haalumti koo daa'imuma kootirraa eegalee akka nama guddaatti haalli kiyya. Uffannaan koo ta'ee wanti koo ta'ee adeemsi koo ta'ee oolmaan kootuyyuu ani hin beeku guyyaa tokko isinitti haasa'a maanguddoo wajjin nan baay'ee ooluu jaaladha. Akka ufaa wajjin nan ooluu jaaladha. Kanarraa kan ka'edha jechuudha. Akkaataa uffataatillee kana jaalatan jedhee kana ni wanni jedhee egaa kana keessaa tokko isheen hoo jaalattee isheen durbaa jechuudha yoo jaalattee wajjin deema. Isheen immoo hin jaalanne lakkani tokkuman barbaade jennaan gaafa haadha tokkoof namni tokko xalabatu wajjiniinani ergaaf jechuudha haadha tokkoof naxalaa kana tokko haadha tokkoof gaafa uffata aadaa namni tokko dhufee hojjisiise wajjiniinan ergaaf jechuudha. Yoggaa isheen durbaa ani tokkichuman barbaada jettu ta'e. Ani garuu ofii kiyya fedha kootiin kanan fideef haadhafi akkanatti akka hidhatan akkanatti akka uffatan jedhee jechuudha. Egaa kana fakkaata. Isin waan jettan hin beeku. Ani hedduun jaaladhe, hedduun itti gammade. Wannan hojjedhu hojii kootitti hedduun gammadaa. Hedduus simboonaaf godhatee baha. Kuni anarraa oduun ta'e waaqayyoo kootidha. Nan galateeffadhaan. Isin immoo hordoftoonni koo waan jettan hin beeku. Tarii namni ilaalchi akka abbaan of laaluu fi akka namni nama laalu garagaraadha. Yeroo baay'ee kan wanti namarraa oduu eeganii gaariidha. Egaa oduun kaan ittiin deemin kanarratti isinitti baay'isee kuni kan uffata abbaa warraa ishiitiif kan hojjisiistedha. Egaa wal fakkaatadha akka argitan ishee durbaatii fi kun wal fakkaatadha isiniin jechuun jaaladha. Haala kanaan baay'ee bareeda. Isiniin jedha surreen isaatis walumaanidha. Surreen isaatis suufii walumaanidha isiniin jechuun jaaladha. Egaa kun yeroo baay'ee laalaa uffata akkanatti kan aadatillee ta'ee hin jira bara. Akka shaamatiin jira kun orijinaalummaa isaa. Laalaa uffannaadhaatillee kallattii adda addaatiin qaba waan ta'eef isiniin jedha. Kana egaa akka kana viidiyoon akkasinitti dheeran gaggabaabsee dubbachuun barbaada. Surreen isaallee kana suufidha surree gurraacha hodhisiifamee irratti kana haala kanaan jechuudha. Bayeefidha. Kana surree fi kun walirrattidha. Egaa amma immoo abbaadhaaf. Kan abbaamoo maal fakkaata kan jedhudha. Egaa suufii wajjiniidha kan abbaa. Egaa waan hin tolleefi malee akkatti fannifama. Fannoo isaatillee wajjimaan hin jira. Keessa godheetuman erga jechuudha. Suufiin abbaa korbottaadha waan ta'eef hin fannifama. Egaa isinittan argisiisa. Warroonni maatii keessan umurii isiniif haa dheeressuu carraa qabaattanii uffata maatii keessaniif hojjisiistanii isiniin jechuufanii abbaadhaaf kana suufini isiniin jedha hin fannifamaa. Nuti feestaalii keessa nu seenuun nu rakkisa waan ta'eefidha malee akkatti surreen keessa godhameen beektu ka mana ormaa jirtu waan ta'eef gola ormaa keessa jirtu waan ta'eef akkaataa fannisaa ni beektu. Garuu immoo isinitti argisiisuuf dirqama waan ta'eefidha jechuudha. Kana abbaadhaaf surree fi kana jechuudha. Walirratti kan hojjisiistee fi eebbisaa fi waaqayyo umurii dheeressee fi haala kanaan maatii ofiitiif hojjisiistuun maatii ofii dirra qabbaneessuu caalaa carraa namni qaba jedhee yaadu karaa kootiin jechuudha. An akka nama tokkootitti akkasiidha kanan yaadu warratti akkanatti hojjisiistee fi jirti abbaadhaa fi isiniin jedha. Egaa kana fakkaata. Egaa haga kana erga kana isinitti argisiisee gaabiin aynata lamaadha akkaataa lamaadha kana danda'anii ol fuudhuun ni ulfaata. Kun fatiil jedhama yookaan immoo isa egaa kan miidiyaa waan isin barsiisne hin qabu kirrii isaa akkatti keessaa fuwanii dhaasanidha. In addaatu gaabiin akkanaa kun garuu ulfaata isaa rabbi isinitti fide hin ulfaata guddaa ulfaata. Kana gaabii hojjisiisteef jechuudha abbaa ofiitii fi isiniin jedha. Isinittan argisiisa kana baadheetuu danda'a ta'ee hin beeku garuu uffadheen waan isin argisiisa jedhanii kana fakkaata. Abboo namatti tolaayyuu uffataniitu osoo namatti tolee keessa taa'anii isiniin jedha. Kun baay'ee guddaadha.
fatilirraa hojjetame yookaan kirrii isa dhaahamaa harkaan dhaamurraa bayechuudha. Kirriin kun hin marga as Adaamaa keessattuu argeen jira mukarraa guurama baay'ee ulfaata harka nama dhukkubsa. Nama gaggabsas kana hojjisiiste jechuudha abbaa ofiitii abbaadhaa fi isiniin jedhaa egaa callee isinitti argisiisne kan wayyaa lammataa hin bareeddi egaa kana kan callee kan tokko isiniin jedha kan tokko immoo asirraa hin qaba ijaa ta'eetidha. Gaabiin ittaanu gaabii ruurmaanii jedhama. Walitti hodhu fiddanii addeenyi isaa waliif fakkaatu. Addeenyi isaatii fi guddinni isaallee waliif fakkaatu. Gatiin isaallee akkasumas isiniin jechuu jaaladha. Filannoon kan keessanidha. Ani isinitti argisiisee kun fatil jedhama. Kun immoo ruurmaanii jedhama. Kanaadha itti meetuman jaalattee tokko ruurmaaniidhaan tokko immoo fatiliidhaan jettee jechuudha. Haala kanaan hojjisiistee jirti. Rabbi nagaadhaan maatii ishii eebbistee dirra isaaniitti ulfistu rabbiin haa taasisu. Isiniin jechuun jaaladhaa. Egaa kan warroonni viidiyoo kana ilaaltan laayik sheer gochuun dagatinaa. Yaada qabdanis hoggaa jiraate tarii ofiifillee barbaaduu baattan warroota barbaadan biraan gahaa isiniin jechuun jaaladhaa. Hedduun isin jaaladha, hedduun isin kabajaa haga Liidiyaan kaatee jirti. Nagaa naa ta'a bakka jirta.